Allattiin addunyaan itti deemaa jiru yaaddessaa ta'ee jira. Kabajamtoota hordoftoota keenya jaallatamoo gabaasa keenya har'aatiin akkuma hundi keessanuu quba qabdan lafaa fi samiin giddugaleessa bahaa galgalaa fi ganama misaa'ilotaa fi lola xumurri isaa hin beekamneen guutamee uummanni gidduutti waadamaa jira. Israa'elii fi Iraan dara waraana duula guddaatti deemaa jiru. Har'a gabaasawwan jiran akka mul'isanitti haleellaa Israa'elii fi Ameerikaatiin gamoowwan Teheraan baay'eetu barbadaawaa oole. Israa'el yeroo ammaa waan kanaan dura baratamee hin beekne dubbachaa jirti. Akkuma beekamu hoogganaa olaanaa Iraan Ayatollaa Alii Khamenei kan bakka buufamu dhiyeenyatti ifa baha jedhamee wayita eegamaa jirutti Israa'el garuu hoogganaa dhufu qofaa miti hooggansa bakka bu'uuf qophaa'aan jira hunduma isaanii adamseen ajjeesa jechuun ifatti dhaadattee jirti. Israa'el kanaan dura namoota dhuunfaa irratti xiyyeeffachaa kan turte yoo ta'u amma garuu sirna hooggansaa Iraan dhabamsiisuuf irratti xiyyeeffachuu isii ibsitee jirti. Kanarraa kan ka'e sirni awwaalchaa Alii Khamenei yeroo biraatti akka darbe miidiyaaleen mootummaa Iraan gabaasanii jiru. Kun kan agarsiisu sodaan Israa'el sirna awwaalchaa irratti haleellaa raawwatti jedhu hooggansa Iraan biratti yaaddoo guddaa uumee akka jiru mul'isa. Odeeffannoo biroo haaraan akka agarsiisutti dooniin waraana Iraan gaaga'ama cimaa isii mudateen qarqara galaana Sri Lankaatti dhidhimtee jirti. Kan nama gaddisiisu namoonni 140 ta'an achi buuteen dhabamuu isaaniiti. Xaafiin guddoon bakka kana jiru doonii kana balaa uumamaa moo haleellaa bishaan jalaatu garee faallaarraa isaan mudate kan jedhudha. Garuu waraanni galaana keessaas dhoohuuf akka jiru agarsiiftuun baay'een bahaa akka jiran gabaafamaa jira. Gama biraatiin Turkii misaa'ela Iraan irraa natti dhukaafame qoladheen jira jechuun dubbattee jirti. Kun immoo waraanni kun biyyoota ollaa keessa seenuu isaa ragaa guddaadha. Naannoon sun akka bishaan danfuu ta'ee jira. Biyyoonni ollaa hundees qawwee isaanii gara qilleensaatti garagalchuun waan samiirraa itti roobu eeggachaa jiru. Ameerikaan Israa'eliif gargaarsa amanamummaa hin qabne gochaa jirti jechuun Iraan dubbattee jirti. Kanarraa kan ka'e buufataaleen Ameerikaa naannichatti argaman xiyyeeffannoo haleellaa keessa galanii jiru. Dubbiin kun Ameerikaa fi Israa'el irratti balballisii ol banamuuf jira jechuun Iraan dhaadannoo cimaa dhageessiftee jirti. Yeroo biyyoonni baha jiddu galeessaa wal waraanaa jiran kanatti Doonaald Tiraamp ammoo gama isaatiin oomishtoota meeshaa waraanaa waliin marii cimaa eegalee jira. Kun immoo waraanni kun akka itti fufu yookaan waraana kana akka daldala guddaatti itti fayyadamuu danda'an akeekee jira. Iraan gama isiitiin waraana waggootaaf turuuf qophiidha jettee jirti. Walitti bu'iinsi kun fedhii dinagdee fi aangoo addunyaa qabachuuf dorgommii geggeeffamaa jirudha jechuun dubbatamaa jira. Lola waraanaa Ameerikaa fi Israa'el Iraan irratti banan hordofee kasaaraa dinagdee biyya Israa'el mudate gabaasa ministeerri dinagdee biyyattii baasee isiniif dhiyeessina. Ministeerri maallaqaa biyyattii akka ibsetti waraana kanaan torbaan tokko qofa keessatti kasaarri dinagdee shekel biliyoona 9 yookaan doolaara biliyoona 2.93 ol gahuu isaa himee jira. Biyyattiitti labsiin yeroo muddamaa daangaa diimaa labsamuu sochii hojjetaa fi uummataa daangeffameen kasaaraan torbaan dhufurraa eegalee gara shekelii biliyoona 9.4 olitti akka guddatu gabaasni kun ifoomsee jira. Kunis dinagdeen biyyattii kan kanaan dura waraana Gaazaatiin bututee ture irratti dhiibbaan dabalataa hamaan mudatee jira. Sababa lola hamaa deemaa jiruun hojimaanni idilee biyyattii guutumaa guututti jechuun haala danda'amuun sakaalamee jira. Manneen barnootaa cufamanii jiru. Walga'iiwwan dhorkamanii jiru. Akkasumas tajaajila barbaachisoo qofa malee sochii humna hojjetaa dhorkaan irra kaa'amee jira. Hojjettoonni mootummaa akka mana isaanii taa'anii hojjetan taasifamanii kan jiran yoo ta'u, lolli kun haala sochii hawaasa dinagdee fi oomishtummaa biyyattii irratti gufuu guddaa uumee jiraachuu ministeerri biyyattii ibsanii jiru.
Sochiin waraanaa kun al-ergii anniisaa galoo galaanarraa dhufullee jeeqee waan jiruuf raabsaa boba'aa fi anniisaa naannichaa irratti sodaa guddaa waan uumeef hojii guyya guyyaan biyyattii keessatti gaggeeffamu caalatti xaxamaa taasisee jira. Bara 2025 keessa dinagdeen Israa'el dhibbarraa harka 3 takka guddatee kan ture yoo ta'u, gara fooyya'insaatti deemuudhaan tilmaamni isaa bara 2026tti harka 100 keessaa gara 500 ol ta'a jedhamee eegamaa ture sun haala torbee kana keessa biyyattii mudachaa jiruun shakkii keessa galee jiraachuu kan mul'isu. Qondaaltonni Ameerikaa fi Israa'el duulli lola Iraan irratti banamee jiru kun torbaan hedduuf turuu akka danda'u dubbatanii jiru. Akkaataa jedhame kanaan kasaaraan torbaanitti biliyoonaan lakkaa'amu kun yoo itti fufe dinagdeen biyyattii gadi bu'insa hamaa keessa galuuf kan jiru ta'uu gabaafamaa jira. Walumaa galatti jiddugaleessi bahaa Israa'el hooggansa Iraan dhabamsiisuuf Iraan immoo Ameerikaa fi Israa'elitti balbala olii banuuf wal waadaa jiru. Gamoowwan Teheraan daaratti jijjiiramuun dooniiwwan bishaanii liqinfamuun lakkoofsi namoota du'anii dabaluun isaa addunyaan gara kallattii hin beekamnetti deemaa jiraachuu isii agarsiisa. Nutis kan wal dhugaafachiisu waraanni kun addunyaa guutuu gara lola sadaffaa addunyaatti ni geessaa gaafii jedhudha. Deebii isaa yerootu nuuf deebisa. Hanga qophii biraatiin walitti deebinuu nagaan nu turaa. Oromoo Voice Media chaanaala isaa YouTube fi peejii Facebookaatis hordofaa isiniin jennaa nagaan nu turaa.